Gootichi waraana bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoo erga labseen ji'a tokko guuteera. Ji'a tokko kana keessatti guutummaa Oromiyaa haga funyaan Finfinnee jalatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana faashistii Abiyyi Ahmed irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun meeshaalee gurguddaa irraa hiikkachuun yeroo ammaa kana biltsiginnaa yaaddoo hamaa keessa galcheera. Waboon badeera yookaan waboon zoonii giddu galeessaa galeera jechuun olola ofaa kan turte biltsiginnaan yeroo ammaa kana waan qabduu fi gadhiistu wallaaltee jirti. Kanatti aansuun tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoon guutummaa Oromiyaa keessatti fudhate isiniif qabannee dhufneerra nu faana tura. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa guutuu giddaa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee diinaa du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Irree fi gaachanni sabaa Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobba'uun loltoota faashistii bilxiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahmediin hawaasa meeshaa malee sadarruuf bobbaafaman wawwaachisuun baarudaan macheessee harkaan qabuun du'aa fi madoon adabuu beeksise. Kaan immoo harkaan qabu meeshaalee hedduu dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gochaa jira. Haaluma kanaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa guutuu giddaa ganda jireenyaa jedhamu keessatti korommiiwwan jajjabee waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee diinaa ganamaa itti seenee waachisuun du'aa fi madoon adabuu hooggansi woboo bakkichaa beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Walloo aanaa Dawwaa Haarawaa keessatti kaampii diinaa tokko keessaa gugsee yaasuun meeshaalee waraanaa fi galaa irraa hiikkatee jira. Gootichi reesabaa tolchuuf halkanii fi guyyaa boqatee hin beekne waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonilee garaagaraatti humna diinaa du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikkatee kun mooraa diinaas barbadeessaa jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Haarawaa keessatti humni furgaatuun biiftuu barii bilisummaa mooraa waraana faashistii BBC iddoo sanqallee jedhamutti seenuu rasaasaan dhagaa baarudaan macheessee du'aa fi madoon adabuun mooricha keessaa gugsee yaaseera. Haleellaa jajjabduu humni furgaatuu biiftuu barii bilisummaa mooraa diinatti ol seenuun taasise kanaan du'aa fi madoon adabee mooricha keessaa gugsee yaasee kaanis meeshaalee waraanaa hedduu fi galaa loltoota murna bilxiginnaa irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa murtii keessatti waraana faashistii walirraa naquun barame. Irree gaachanni uummata Oromoo woon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii biratti fudhatu jabeessee itti fufuun zoonii kibba bahaa keessatti diinaa walirra naqee jira. Haala kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa martii gandaa wataroo diinoo iddoo addaa ittisaa jedhamutti guyyaa dheengaddaa cibraan hambaa aanolee waraana faashistii Abiyyi Ahmed sakattaaf bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun 68 battalatti yoo boqochiisu 84 immoo madoo dandambii hin qabneen adabeera. Abdiin sabaa woboon akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo hanga galma geessutti dantaa fi sadoon kaayyoo irraa hin deebi'u jechuun lubbuu isaa tokkitti osoo hin marfanne kennee dirree irraa diina kuffisuun akeeka diina fashaleessee injifannoo culuqaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti humna haaraa leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennaafii ture xumursiisuun eebbisiiseera. Qabsoo bilisummaa uummatni Oromoo bifa qindaa'aan waggoota 50 oliif gaggeessaa turetti milkiin xumura gochuuf dargaggoota Oromoo gabrummaa fi roorrifamuu sabaa irra isaanii jibban ofitti fudhatee leenjisee dirqama dachaan bobbaasaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo sirna kolonii saba isaanii irraa buqqisuuf leenjii yeroo dheeraa gama siyaasaa fi ga'umsa qaamaa shaakala dirree fi siyaasii waraanaa akkasumas barruulee dhaabaa warraaqsa fi sagantaa siyaasaa dhaabaa barataniiru. Leenjii tooftaa waraanaa fi haala qabatamaa impaayiriitiin keessa jirtu barsiifamuun dirqama isaanii sirna akka ba'aniif kallattiin kaa'ameera. Ajajaan zoonii kaabaa jaal qeerransoo waayee beekamtoota qabsoo jaallan qaqqaaliitti dhabnee fi Oromiyaa jiituu harka galfachuuf socho'aa jirutti tokkummaan waltaanee dura dhaabachuu qabna jechuun ergaa dabarsanii dabalatee mooraan leenjii jabaatee woboo haarawaa oomishuu itti fufa jechuun isaanii barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee keessatti diina adabeera. Abdii fi waan ta'een sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii fi biratti bakkoota cufatti fudhachaa jiruun loltoota murna bilxiginnaa akka baala mukaatti harcaasaa jiran beekuma. Kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee iddoo addaa Gamsa jedhamuun beekamutti ganama sa'aatii 2 irraa eegalee tarkaanfii woboon ergamtoota maafiyaa Abiyyi Ahmed irratti fudhateen humna diinaa 2 boqochiisuun 4 madeesse. Kan hafte baaraaqsuun booda akka hin deebitu godheera. Humna dabalataa magaalaa baatee irraa si'aammachaa turuun barameera. Tarkaanfiin gootichi reesabaa tolchuuf waraana gabrummaa BP irratti fudhatu ittuma fufuun
guyyaa har'aa onkoloolessa guyyaa har'aa aanuma baatee iddoo leemman jedhamutti waaree booda sa'a 11 irraa kaasee tarkaanfii humna weerartuu PP biratti fudhatee loltoota PP 4 battalatti yoo boqochiisa galmadeessee baroo dandamii hin qabneen adabeera tarkaanfii fudhatu jabaatee itti fufaa impaayirri burkutaan ni kufaa injifannoon uummata Oromoof.